Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya fulbaana 27 qabannee dhufneerra. Hordoftoota amantaa Kiristaanaa maraan ayyaana masqalaaf baga nagaan isin gahee jenna. Qophii keenya har'aan kabaja damaraaf ayyaana masqalaa isinitti himna. Guyyaa har'aa kana sirna damaraatu kan gaggeeffamu gaafa fulbaana 16. Kunis kaayyoo mataa isaa ta'e qaba. Irreecha Finfinneef guyyootni hafan 8 falaasama irreechaa irratti har'a sona qabna. Yeroo baay'ee Oromoon marga biyyoodha kan inni ittiin irreeffatu. Waaqaaf wanni kennamu hin jiru, waaqni waa hundaa qaba. Mil'uu miidiyaa hawaasummaaf odeessaalee gaggabaaboos qabna. Ani Galaanaa Balay, nu waliin turaan isiniin jedha. Jala bultii ayyaana masqalaatti sirni guddaan hordoftoota amantaa Ortodoksii fi Kaatolikiitiin gaggeeffamu gubaan damaraa yookaan daamotii guutuu biyyaatti sirnaan gaggeeffameera. Finfinnee dirree masqalaatti ammoo sirni kun to'annoo nageenyaa cimaa waliin gaggeeffame. Istuudiyoo galuu koon sa'a tokko dura waahila koo BBC Afrikaaf hojjetu amansiisaa ifaa miira ture akkanatti himu bilbilaan gaafadheen ture. Tolega Galaanaa, sirni bakka kana jiru baay'ee bareedaadha. Haala gaariin jalqabamee akkuma walii galaatti egaa eegumsi baay'ee cimaa tureyyuu karaa seensa hundaan eegumsa cimaatu ture. Sakatta'iinsis bakka 2-3tti ture amma dirree masqalaa geenyutti. Namoonni hedduun uffata isaaniitiin faayamanii faarfannaa garaagaraadhaan gara dirree masqalaatti yeroo dhufan argeera. Kana booda gara daamaraa ibsu yookiin daamotiin neefee sa'aatii 12 booda jechuudha. Sana booda sagantichis nagaadhaan xumurame. Hedduun argameera. Egaa lakkoofsaan tilmaamuun yoo danda'amu baatellee uummanni hedduun argameera akkuma kana dura. Egaa bakki sagantaadhaaf qophaa'e hundi guutuu ture. Lammiilee biyyoota garaagaraatu ture. Suuraa kaasuuf akka isaaniif mijatuuf bakki isaanii qophaa'ee jira tureyyuu bakka sana guutanii suuraa kaafachaa turanii naannaa sagantaa ture daawwachaa turaniiru lammiileen biyya alaa hedduun. Tole, keessumaa ayyaana kana wajjin wal qabatee dubbiin ayyaana kana duras ka'aa ture waa'ee alaabaatii ibsa poolisiin baasee wajjin wal qabatees dhimmi alaabaa falmisiisaa ta'e ture. Mee wanti bakka addabaabaayii masqalaatti alaabaa wajjin wal qabatee ture maal? Tole, kumin silasiin jedhe gaasa katta'umsi cimaa tureyyuu alaabaa federaalaa kan hin taane yookiin immoo alaabaa beekamtii hin qabne hin argine. Heddumminni isaanii alaabaadhuma federaalaa kan qabatanii argamanii alaabaa namoonni harka irratti hidhatanii turan illee poolisoonni harka irraa baasanii bakka tokkotti yeroo walitti qaban ijaan argeera. Irra caalaan ammumallee kan hin argaa jiru alaabaa beekamtii qabu alaabaa federaalaadha kan qabatanii urjii ofirraa qabu jechuudha. Gara mana kan urjii ofirraa qabu jechuudha. Kanaaf amma sagantaan xumuramee namoonni faaruu faarfachaa gara bakka irraa dhufaniitti galaa jiru jechuudha. Eeyyeen egaa anis bakka sana gadhiisee gara biirootti deebi'aan jira. Nagaan xumuramee kallattii hundaan faarfannaadhaan shaamaa harkatti qabatanii ibsaa bifa nama hawwatuun faarfannaa garaagaraatiin gara dhufanitti deebi'aa jiru. Ayyee amansiisaa ifaa Finfinnee irraa gabaasa naan geesseef ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomii galaa. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnees ayyaanni damaraa nagaan xumuramuu ibseera. Ayyaana masqalaan wal qabatee waa'illi koo Birhaanuu Gammachuu ammoo Wallagga Bahaa ka jiraatan luba kabbadaa goobanaa dubbisee waan gabaabduu kana qopheesseera. Ayyaanni kun ayyaanota gurguddoo manna amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Beeksisanii kabajachu keessaati ayyaana guddaa tokkodha. Guyyaa har'aa kana sirna daamaraatu kan gaggeeffamu gaafa fulbaana 16. Kunis kaayyoo mataa isaa ta'e qaba. Nijisti Illeenii kan jedhamtu Konstantinootatti wajjirraan masqala bade kana barbaaduudhaaf seenaa isheen hojjette irratti dhaabbanne manna amantaa waggaa waggaatti daamaraa dhaabdee muka jiidhaa kana walitti qabdee abiddatti qabsiistee gammachuun ifaa jechuudha. Ifti addunyaa irratti dhufe fannoon Kiristoos boolla keessaa dhiiggatee hin ba'e kan jedhu kanaan barsiisuudhaaf guyyaa irraa daamaraan hin dhaabbataa jechuudha.
ayyaana masqalaa kana akka aadaatti guyyaa irraa kana uummanni Oromoo dhangaalee bishaatan eebba waaqayyootiin dukkaan itti roobee qilleensi itti kennamee namni immoo umurii dheeratee biqilee lafaa guddatee ga'uusaa kana argee guyyaa irraa kana ancooteen goommanni buqqeen yookaan dabaaqula isa jennu reefuu dhaabbatee reefuu dhalaa jiru isaan kana walitti qabanii guyyaa irraa kana sirnaan sirriitti maatiin bondaan wal waameetu kan wajjirraan nyaachuu soorachuu ayyaana kana gammachuudhaan dabarsuu jalqabu jechuudha. Kana hojii wal qabatee namni sirri waa wal arguuf baga wal agarree cumboo qopheessa biittoo qopheessa guyyaa booriidhaa kaasee jechaadha. Durbi ganda haadha ishee ganda abbaa isheedhatti waamichatu ollaaf biyyatu wal waama biyya kana uummanni kun waliin ta'ee biittoo qabsata jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo hirphaa gammachuu irraa odeessaalee gaggabaaboo dhageenya. Galatoomii Galaana dhiyeenyatti hojjettuu daandii xiyyaara Itoophiyaa Tsagannat Antanaa hudhanii ajjeesutti namoota shakkaman 3 qabu poolisiin beekse. Namoota tajaajila geejjibaa kennan fakkaachuudhaan lubbuu ishee dabarsutti namoonni shakkaman qabamuu FBCtu gabaase. Keeniyaa Naayiroobiitti daayirektarri daree mana barnootaa jigee barattoota galaafatee dhaddacha mana murtiitti dhiyaate. Wixata darbe manni barnootaa jigee barattoota 60 madeesse boodasee balaarraa kanneen hafan mana barnootaa birootti dabarfamaniiru. Poolisiin Naayijeeriyaa namoota kutaa mana hidhaa tokko keessatti dararamaa turan gadhiisuu beekse. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman gamoo Kaaduna iddoo jedhamutti argamutti ugguramanii turanis jedhameera. Dooniin British ji'a 2 dura Iraan seera galaana idil addunyaa cabsite jechuudhaan qabattee gaddeeffamteetti jedhame. Teheraan haaloo bahinsaaf doonii British akka hin uggurre waakkataa turuutu yaadatama. Ergamaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii namoota aangawoota Zimbaabuwee mormuudhaan hidhaman himannaan isaanii akka addaan citu gaafatan. Jijjiiramni bulchiinsa mootummaa haaraa jalatti ni argamaa jedhamee abdatamaa ture laafaa adeemus dubbatanii jiru. Raashiyaan gubbee gamoo yookiin immoo baalkoonii appaartamaa irra taa'anii tambo'aarsuu dhorkite. Seera haaraan biyyattiin baafte hoteelotaa fi iddoo jireenyaatti dhiyaatanii tambo'aarsuus ni daangessa. Maatiin ji'ootaaf buufata xiyyaaraatti ugguramanii turan falmii mana murtii injifataniin. Maatiin lammummaa Angoolaa qaban buufata xiyyaara Kooriyaa Kibbaatti ji'a 9 ugguramanii kooluu galtummaas gaafachuu akka danda'an amma eeyyamameefii jira. Galaana oduun sa'aatii kanaaf qabadhiisan kana. Ayyee yeroo gaarii. Ayyee dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromoo caqasutti jirtu amma immoo miidiyaa hawaasummaa irratti wantoota ijoo jiran gabaabsinee kaasna Eliyaas Hordofaa waliin. Eeyyeen Galaanaa harreegaa ayyaana masqalaa kan damaraan itti ifudha guyyaan irraa jechuudha. Kanumaanis wal qabatee hordoftoonni amantaa kiristaanaa hedduun suuraawwan bagga geessanii qoodaa jiru jechuudha. Eeyyee bakka daamotiin itti ifutti magaalaalee miidhagsuu wajjin wal qabatee suurota garaagaraallee maxxansaa jiru. Magaalaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti suurri alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa naannolee kabirootti illee magariisu keelloo fi diimaa ture. Bakka tokkotti immoo kaabaa ollee ture. Kanumaan wal qabatee kan kaas jiru poolisiin federaalaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baasee ture. Ibsi kunis maal jedhaa barreeffamoota hokkora uuman akkasumas alaabaa heera mootummaan hayyamameen alatti qabatanii argamuun hin danda'amu jedhee ture. Namoonni hedduunis kanarratti haasawaa turanii. Kaleessa muufii guddaan ka'ee ture. Kanuma hordofee immoo har'a guyyaa keessa poolisiin federaalaa ibsa fuula Facebook isaa gubbaatti maxxanseen ibsa kaleessa baasneen bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo asxaa yookaan ammoo loogoo kan jedhamu sana ofii qabattee bahuu hin dandeechu hin jenne jechuun ibsa kaleessaa ifoomsuuf yaalee godhanii turanii. Galaana haa ta'u malee ibsi kun ergaa kaleessaa ifoomsuu caalaa ittuu waan hammeesse natti fakkaata. Namoonni hedduun asxaa fi faajjiin bataskaanaa maali kan jedhu gaafachaa jiru. Namoonni tokko immoo alaabaa kan Minilik jedhamee ibsamu san akka faajjii bataskaana kanaatti fudhachuu yookaan fudhatamuu isaa ibsuu isaati waan jedhullee kaahaa jiru. Kan biraa kaleessa illee dubbii ijoo ta'ee ka ture har'as namoonni irratti haasaa akka turanii waa'ee Aadde Xaayibaa Hasan. Egaa Galaana akkuma jettee yaaliin ajjeechaa taasifameera jedhamee suuraan konkolaataa
konkolaataan isaanii dhukaasa wayitiin caccabee illee jiru agarsiifamaa ture. Nutis isuma kana qulqulleeffachuuf kaleessa irraa eegallee bilbila Aadde Xeebaatti akkasumas firoottan isaaniitti illee bilbilee yaalii taasifnee turre garuu nu milkaa'uu hin dandeenye. Naannoo Booleetti gochi kun raawwachuusaa namoota isaaniitti dhiyaatan irraa hubanneerra. Garuu maaltu ta'ee kaayyoon isaa maalii wanti kanaaf saaxilu maaltu ture waan jedhu odeeffannoowwan dabalataa hedduu garuu hin arganne. Aadde Xeebaanis egaa dubbii ijoo miidiyaa hawaasummaa akkuma ta'anitti jiru jechuudha. Galaana. Hayyee Eeliyaas ulfaadha. Hayyee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra hordoftoota keenya irreecha hora Finfinneef guyyootni hafan 8 ka hora Harsadee ammoo 9 akkuma waadaa seenneen guyyaa guyyaan guyyoota hafan lakkaa'uun odeessaalee irreechaan wal qabatan garaa isin biraan gahaa jirra. Har'ammoo duudhaa fi falaasama irreechaa fi jiruuf jireenya Oromoo kaasnee isiniif dhiyeessina. Buzoo Warqa Olaanaatu isinitti hima. Hayyuun antirooppoolojii Dr. Gammachuu Magarsaa ganna guutuu roobaa ba'ee birraan ga'ee yoo bare Oromoon galata galcha. Uumamaan uumaa leellisa. Yaadrimeen irreeffannaa isa kanaa jedhu. Irreeffachuu jechuun waan qabanirraa akka galataatti waa kennuudha. Yeroo baay'ee Oromoon margaaf biyyoodha kan inni ittiin irreeffatu. Margaaf biyyoon kun waaqaaf wanni kennamee jiru waaqi waa hundaa qabaa. Nuuyyuu kan isaatii inni hin qabne margaaf biyyoodhaan malka waaqi uume, bishaan waaqi uume, waan jiruuf jireenya namaatiif isa malee jiruuf jireenyi hin jirre kanatti bahanii waaqa galateeffate. Hayyuun seenaa Oromoo obbo Dirribii Damissee gama isaaniitiin irreecha jechuun waanuma waaqi uumeen waaqa galateeffachuudha jedhu. Daraaraa situ daraarse mara kana situ biqilche biqilu malee daraaru malee immoo jireenya hin jiru. Yaa Waaqayyo hojii kee hin dinqisiifannaa hin ajaa'ibsiifannaa. Kanaaf ittiin si yaadannee ittiin si kabajuudhaa fi marga kana si buqqifnee jedhaniitu marga buqqisanii iddoo tokko kaa'uu jechaadha. Irreecha jechuun gabaabumatti. Irreeffannaa jechuun waan waaqni godhe hundaaf galata galchuudha kan jedhan Dr. Gammachuun. Waaqaaf galata galchuun ammoo waggaa eegee kan dhufu qofa osoo hin taane jiruu fi jireenya uummata Oromoo keessa jiraa jedhan. Dur Oromoon wayita irreechi ga'u torban tokko yookaan guyyaa 9 dursee sirnoota raawwatu akka qabus Dr. Gammachuun ni himu. Torban guutuu soomee waaqaaf galata galcha. Kan wal dhabe araaramee waliif dhiisee garaa qulqulluudhaan gara bakka waaqni qulqulleesse malkaa deema. Irreechi iddoo qaamaa qalbiin itti qulqullaa'anidha waan ta'eef jedhu Dr. Gammachuun. Obbo Dirribiin gama isaaniin irreechi yoo xiqqaate Oromoon yeroo lama akka walitti araaramuuf gumaachaa jedhu. Namoonni mufannaa olii qabdan namni qurruu garaatti baatee waaqan kadhatu waan hin arga. Kanaaf hunduma keenyatti garaan jabeessinaati yookaan afootu walii jedha walii siidhiisa jedha yookaan immoo keessaa nuu ba'a jedheetu keessaa baasa yookaan achumatti walitti araarsee irreeffatu. Kanaaf hojiin isaa guddaanuu bu'aan akka hawaasummaatti qabu yoo xiqqaate waggaatti yeroo lama namni wal dhibe namni akkasumatti garaa keessa mufannaa walirratti qabu walitti araarameetu yoo namni walitti araarame waaqni namatti araarama waan jedhamuuf akkasanatti. Amma garuu Oromoon baay'inaan bakka tokkotti waan walitti ba'uuf eenyu irraa muffii akka qabu baruun baay'ee rakkisaadha. Garuu nama wal ga'ee irreeffatu dabaaluun ammoo milkaa'ina guddaadha jedhu Obbo Dirribiin. Dur ayyaanotni Oromoo urjii ilaaluudhaan guyyaa irreessaa akka murteeffamuufi amma garuu namni akkuma isaaf mijatutti ayyaana masqalaa baasee dilbata itti aanu irreeffachuun ayyaantunis ilaalee guyyaa irreessaa murteessuu dhabuun duudhaa hir'ate keessa'ii jedhu hayyoonni kun. Irreechi amma magaalaa Finfinneetti eegalame waan salphaa miti waan ta'eef irratti xiyyeeffatamuu qabaas jedhu. Gara fuulduraatti bakkuma bakkatti irreeffatama. Kuni waanuma fuulduratti illee itti fufuu qabudha. Akka biyyoolessaatti immoo egaa yoo ni mulkeessa baranaa calqabee Finfinneetti calqabameera. Gara fuulduraatti immoo akka biyyoolessaatti ayyaana biyyoolessaa naashinaal holiidee jedhamee Finfinneetti irreeffatamaa jechaadha. Gabaasni irreecha irratti xiyyeeffachuun qopheessaa jirruu fi gabaasaaleen wayitaawaa biroon fuula feesbuukii keenya akkasumas marsariitii keenya irra jiru dubbisaa waliifis qoodaa isiniin jenna. Qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumurama. Ka qopheesse Eeliyaas Hordofaati. Ka isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna hordoftoota amantaa Ortodoksii fi Kaatolikiitiin. Oraa bulaa deebana. Thank you.